Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtani hordoftoota fi kabajamtoota keenya akkami nagaa qabdanii jirtani. Kunoo gaabboleeyyan kiyyaa akkuma agartan kunoo ganda abbaa kiyyaa kana fakkaata. Kunoo abbaan kiyya gaanu keessummeessuudhaaf akkanatti kunoo baadiyyaan teenyas kunoo tana. Kunoo abbaan kiyya laal re'ee hunda nutti qalee kunis soddaa kiyya kunoo re'ee gorrootti jiru kuni qalee amma gorree kunoo erbee irraa baasutti jira. Kunoo gaalaal dammiin teenyas tana fakkaatti. Obboleeyyan kiyya abbaan bilaanillee mana iraanumaattu gabbee fiidoo irraa mareegaa akka isin haalan du'aa'ii abbaa kiyyaa fi ummaa kiyya kanalleedha. Rabbiin umrii isaan haa dheeressu jettanii akka du'aa'ii gootaniif haalan nu jaalatan isaanilleen abbaa bilaal kanallee isaanillee haalan jaalatanii abbaan kiyya haalan hedduutu akka nu jaalata. Akkasitti kunoo korbeessa waan biraa fakkaatu kana nutti jisse har'as inshaallah rabbiin gurguddoo itti haa kennu abbaa kiyya rabbi riskii gurguddoo masgiida rabbiitiin jaaruta sadaqatu tagaalaal umaa takka geessee irraa haftu aalii fi waa hundaa'u jechuudha inni ittiin taa'u rabbi itti haa kennu. Kunoo akkasitti gaafa nu warraan tana kunoo laalaa gaafoon kanas inshaallah wajjin nyaannaa rabbi jee akkatti irraa baqalu jira kunoo bira dhaabbaddeet ilaalutti jira. Egaa obboleeyyan kiyyaa kunoo kunis haqabuttiif jiru kunis obboleessa kiyya xiqqishaan kunis keenya Abdulhamid janiin maqaa isaati xiqqaadha jechuudha. Inni tokkos ni jira yuunivarsiitii jira innis biran jiru ganda bira silaa guddaan keenya. Innillee har'aanaaf jechaaf dhufee gammachuu xiyyaaf dhufee innillee ajjira. Ijoolleen teenyallee gaata biyya keessa jirtu faraqaa xiyya kunoo har'aan warra keenya wal agarree nuti hundinuu gammachuudha obboleeyyan kiyya. Kunoo baradhaa asumaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wardaan obboleettii xiyyaa gammachuu isaaniitiin re'eetti qallee akkasiitiin jettu. Har'aan tana wal argine amata dheeraan kana isaa xiqqishaa hudduu qullaa deemuun ofiifuu deemee isaa humbee hoggan dhufu kunoo laannaa ol jiraanuu isaa gadiin dhaabbadha jechuu barbaadete obboleeyyan kiyya. Rabbiin umrii haa dheeressu haa dardare kana. Kunis soddaa kiyyaa obboleettii xiyyaaf jalaa qaba guddoodha. Kanarra guddoodhaan gafa teenya. Rabbi umrii haa dheeressu isas ilmaan isaa keessatti obboleeyyan kiyya hundaa'u rabbiin umrii naa haa dheeressu du'aayii naa godhaadha. Obboleeyyan kiyya gaafuun soddaan kiyya kasumaanuu salaamtaa isin gaafatu. Assalamualaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan Oromoo bal'oo akkam nagaa fayyaa jirtani. Rabbiin alhamdulillah baharallee namni silaa kajaaniin ofiirran deeminillee viidiyoo adda addaatiin ni argaa sanirraa rabbiin hambisee bara sanirraa hambisee rabbiin alhamdulillah har'a asiin ga'e kunoo kanatti gammachuu wajjin isaan affeeruudhaaf nu amma kanatti jirra. Alhamdulillah san nama argeetu beeka. Nuti garuu gammachuu guddoo nutti dhagamu jira har'a. Alhamdulillah namni gartee bishaan sanirra bahee har'a dhufe as kunoo wal geenye jechuudha. Har'a amma torba mookkana rakkoo meeqarraa hafanii har'a nu bira ga'ani. Alhamdulillah gara amma torbaati bakka gammachuu nutti affeerra isaanitti jirra. Alhamdulillah rabbil alamin. Haalan gammannee haalan isin yaadee maraadhee rakkoo meeqa biyya Alhamdulillah rabbil alamin obboleeyyan kiyya gaa'ii. Egaa kunoo akkuma isaan na yaadanii maraatanii amata dheeraa keessa akkasitti naa booyaa turanii bilbilillee hedduu wanni waliin dhadhagaan hin jiru obboleeyyan kiyya dachisiin tun baadiyyaadha. Litoorkiin hin dalaydu gizee hunda akka nasii baagis takka faagaa yoo deemanii bakka litoorkiin jirtu gaara faa dhaqanii akkasitti wal argine malee waliin arginu. Har'a kunoo maatii teenya guutuudhaan walitti nu deebisee namni kiyya tokkollee numaan taane akaakiyyan kiyyallee ni jira umriin isaa amata 100 fi meeqa ammaan tana akkoon tiyyas akkasumatti kunoo ni jirti umrii dheerattee har'a isaan hundaanuu rabbii wal nagarsiise obboleeyyan kiyya waan narra gaa ture hunda ni beektan isaan hundarraa rabbii naambise aalii tiyya tanaan wal nagarsiisuu isinuu gammaddanii waan hin juum qabu waan hin juu isinuu akka taatan dhabdan gammachuurraa naayi obboleeyyan kiyyaanis gammachuun gaarra gammachuu guddoo waan hin dubbadhu hin beeknetu natti dhagahame. Isinillee baga gammaddanii asumaanuu ammallee rabbi irraan umrii si haa ida'u aalii teetiifis illeedha ilmaan keetilleedha jaadaa du'aa naa godha obboleeyyan kiyya. Egaa abbaan kiyyas gaafunoo ni jira nagaa qabaa fayyaadha isallee rabbi umrii naa haa dheeressu. Egaa obboleeyyan kiyya.
Jirta. Hayyuma. Nagaa. Nama jirta? Kuma jirta. Nagaa. Fayyaa. Hayyuma. Nagaa qabda. Nagaa qabdaan moo ta'e? Nagaas nagaa. Nama jirta? Fayyaa. Maatiin ta'etis nagaa? Nagaas nagaa. Nagaa wallahi alhamdulillah. Alhamdulillah. Eessa baatan? Rabbiin walitti nu fide kun eduma dhufne. Siboo waan ajaa'ibaa Ar jira. eduma si dubbatu jirraa'u. Anammaan bishingaa tokko fuura jedhee dhaadhisiidha dhufe hoo. Nagaa. Akkoon tiyyaas nagaa qabdi. Fayyaa wallah nagaa. Alhamdulillah rabbil alamin. Dagaa kana walitti nu fidee kun wal nu garsiisaa kunis kun obboleessa. Ummaa kiyyaa jechuu barbaadeeti obboleeyyan kiyya. Rabbiin kun olaal asumatti oofaa isaas natti fidee. Akkanumatti gaa hundaanuu wal nu garsiisu jira. Alhamdulillah rabbil alamin. Nagaa qabdati maatii ta'e wajjin. Alhamdulillah rabbil alamin. Akkoon tiyyaas numa jirti. Nagaa wallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Yaaboo matoorillee nama geessu gaanumaan dhaqamoo gogo akkoon gaa dulloomte. Akkoon dhufu deemtee miilammoo miila waa dhufuu hin dandeessa iyyuu beekee Wallah dandeessi. ani badee egaa obboleeyyan kiyya kunoo kanatti hundaanuu wal argu jira kunoo gaa daawwadhaa laal horree dhaalaa takka akkatti qalamu gaa laalleetu hin beeknu amata meeqa foonuma waan ta'e kan beekne binnee yaadna maleedha. Kunoo har'aan tana re'ee jirtu tallaajuma keessaa gaa ta waliin maxxantee goggoyite tana bara. Wali waan kanaan beenu lukkuu wanni tana malee maaltu irraa miti bar biyya arabaa wanni takka hin jirtu. Kunoo gaa akkasitti irra kunoo larree jirtu qalu jiranii. Maashaallah du'aa'ii godhaadha gaa re'een irraan hortee mooraa guuttu. Amma jireenyi biyya tanaati saalaan qaala'ee jireenyi biyya teenyaa beektee qaala'ee jira ammas soddoseen meeqanita amma korbeessu kun gaa islaama magaalaa baasanii. 7,000 waan akkasii baasee Kuma saddeet kuma torba. waan akkasii baasan. Reen takkittiin edaa kuma saddeet kuma torba baaftee. Ayyaa 7,000 yoo xiqqaate. Reen 300 bargaafamti biyyaa. Iyyoo. 300. 8,000 irraan deemu. Maashaallah maashaallah. Kuma saddeet jechuun maallaqa laafee miti gaa biratti dhufti duraani. Ayyaa. Amma reen tumame tokko 50,000 baasaa bara. Hatumame. Hatumame 50,000. Magaalumatti. Horiin baasa reegisi akkasii. Horiin sangaan jiddu galeessi xiqqaan 130 hanga 200. Haga 200 horiin deema jechuudha. Deema bakka biyya tanattu amma. Biyya teenya weedha amma namni waa horsiifatee faan qaba hin qabne gaa inumaa jiraachuu hin danda'u. Argachuudhaaf ni cima. Itti deebitee bituun ni jabaa. Itti deebitee bituu hin dandeessu jechuudha tokkicha tara takka harkaa baafnan jechuudha. Yaa bu'aan ajaa'ibaati gaafa nu warra korbeessa silaa oduu gurguree kuma 8 baasuuf nutti qalee abbaan keenya. Rabbiin gaafi deebbee irraa mooraa guutaa bakka tanaa yaatii tan beekne rabbiin gaa kanni. Hombar. Alhamdulillah rabbil alamin. Kana caaluun hin jirre gaa. Kana caaluun hin jirre amma du'aayii tana. Gammachuun du'aayii feeti. Gammachuun du'aayii feeti. Wal argaadhaan gartee rahmanni illee namatti bu'a. Wallahi. Firri garuu halaala jiraatee amata meeqaarra wal arge kun rahmataa jidduutti bu'a. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbi rahmataa abuusu. Roobas. Rabbi rahmatallee biyya tanallee rabbi rahmataa naa jijjiiru. Haalan amma jijjiirama guddoo qabdi gaafa zabana isin jaatan sanirraa hedduu jijjiirama guddoo qabdi. Zabana nuti aansan waa takka lukkuun abbaan hojjete. Amma lukkuun takkittiin kuma jan mookumaa olii. 500 kormaan tokko. 500 kormaan lukkuudha jechuudha. Nuti zabana namni illee abbaa 5 qarshii lamatti bita. Illeen qarshii 12. Takkittiin qarshii 12. Yaa Rabbi jireenya hanga hin dandeessu jedhamaan tana. Waan hunda ni arga. Ni arga namni jiru waan hundaa'u alhamdulillah baga rabbiin tanumaanuu nu eegee tana hundaa'u nu agarsiise. Rabbi Ibraan waa dheeressu gaabboleeyyan kiyya isinillee rabbi isin galchee biyya teessanitti haalii teessanii wajjin akkanatti akkanaan arra gammade kanatti haadha fi abbaa fi yoomumaan arga haalii xiyya jee egaa akkanatti dheebute meeqaatami egaa nagaalleen biyya namaa tana keessa oo dalagattaa jiraatanillee numa yaada namni haalii fi egaa bakka jiranitti yaaduu hin dhiisan hanga lubbuudhan jiranii alhamdulillah rabbiin haalii teessan ubrii isinii dheeressee isinillee obboleeyyan kiyya qaalii fi gaarii ka biyya keessatii fi ka biyya namaa keessa jirtanillee hundinuu Rabbiin ubrii isinii dheeressee haadha fi abbaa keessaniin gammachuu wal isin haa agarsiisu akka kiyya kanatti isiniin jaa obboleeyyan kiyya egaa anis du'aa isin godha isinumti qofti du'aa naa godha hin ooltanii anis du'aa isiniif hin godha egaa har'a haalan gammadeeti waan ji'u wallaalee dubbii laala akkatti waliin dhaa obboleeyyan kiyya egaa narra laalinaa isinis kunoo
Laaloo isin achi qabde gaama roobattu xiqqoo dadhabame rooba kanallee rabbiin raamata isaatiin gaarra faana teenya nu tolchee. Egaa dachii tanas haa jiisu midhaan kun amma akkatti lafaa oloo kaka'ee kun kanatti qammanee tattaa'u jira. Roobni hin jiru jechuudha. Rabbiin rooba sarara numa rooba'uu gaa du'aa umagaa gammachuma abbaa kiyyaa kanaafu faana teenya nu tolchee rabbiin raamata rabbiiti sarara. Edanatti cabsaa haa bulu. Du'aayii godhaa isinis faana gammachuu faana riskiidhaa faana milkiidhaa rabbi isin haa godhu jaadhaa du'aayii nuu godhaa obboleeyyan kiyya. Egaa umrii dheertuu riskii bal'oo fayyaa rabbi isinitti haa kennu isinillee bakka jirtanitti. Kanaafuu gaa obboleeyyan kiyya gaa hangaan gaa deddeemee akka toorrota teenya hunda dhaqee isin garsiisutti hin galu baadiyyaa teenya kana keessa achi hin deebi'u. Egaa xiqqishoo gaa yaada'uun bahu ammaan galu. Bakka kun oolaa godaa giddii hallayyaa hedduun gabbuutu fa'aa jira. Bakka duraan bishaan waraabaa ture hunda isin garsiisu malee hin galu. Egaa tana addeellee gaa dhaqee bakka rakkatti qoraanis guuree bishaanillee jarkaanaan duddarra haayadhee katti gaa oloo tanatti dhiibbadhuun san hunda hagan argutti egaa nan yaadadhaawu. Sunatti mul'ataa ture. Akkasii ammaan tana keessummaan ta biraatis namni gaa hedduun natti dhufee na laaludha gaa amma akkasitti abbaan bilaalillee mana jira keessummaa biraa ga'e oliin deebi'an iddumaan hin ga'utaalee gaa akkuma nama fincaanii gabbaatti usee fiidoo tana isinii maree du'aayii nu godhaa du'aayitti jirraa obboleeyyan kiyya du'aayiin taqee balamtu tafaana riskii faana milkii rabbi nu waa godhu hanga fiidoo biraatiin isinitti deebi'uu nagaa annaa turaa baay'ee baay'ee.